Booda keenyattis kunoo akkuma argitu namoonni baay'een faaruu faarfatamu faarsaa booda keenyaan dhaga'amaa jira jechuudha. Egaa irreessi malkaa teete irreessi malkaa horar sadii ayyaaneffatame torbee tokkotti laga Gafarsaa irratti kan ayyaaneffatamudha. Oromoota naannoo Burraayyuu akkasuma Finfinnee illee kan jirani akkasuma illee gara hoolataatti kallattii sanaanis akkana dhufanii malkaa teete irratti kan wajjin irreeffatan injira. Akkuma daawwattoonni keenya booddee keenyatti argani amma reeffattoonni bakka garagaraatti walitti dhufan waaqeffattoonni Oromoonni garagaraa gara malkaa teeteetti adeemaa jiru. Kanammoo hordofnee daawwattoota keenya biraan geenya. Egaa achis bakka malkaas geenyee wantoota sirnoota achitti raawwataman kana isaan biraan geenyu ta'a. Wantootas jiranus akkuma kanaan itti agarsiisaa deemna jechuudha. Gabbisayyoo jechaa jiru, mareewoo jechaa jiru akkasuma dargaggoonni immoo shamarran waan garagaraatu jira. Akkuma irreecha malkaa horar sadii daawwattoota keenya biraan gahaa turre kan malkaa teete kanas hordofnee waan as jiru immoo akkasuma daawwattoota keenya biraan geenya. Hordoftoonni keenya amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Safuu saba keenyaa daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaa masaan zaganne duudhaa Oromootaa qoranne safuu saba keenyaa daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaa masaan zaganne. Pelaafi hongeetu jokkoo dhagala gadaafi jikuun keenya nu okkala kan biqilee daraaree firii godhata kan maseene ulfaa'ee tilmoo argata lubbuu waggaanii dharraadha ayyaana odubbe waggaanii sinsinni dayyaana lubbuu waggaanii dharraadha ayyaana odubbe waggaanii sinsinni dayyaana. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya irreecha malkaa teeteetti irreeffatamuuf gara malkaatti adeemaa jirra. Amma immoo ana biratti manguddoo tokkotu jira. Mee eenyu jedhu maqaa keessan? Maqaan koo Irkoo Qana'aa Walqabaati. Tole gara irreecha malkaa teeteetti irreeffachuudhaaf deemaa jirtu. Mee duraan dursee kan hin jedhu yaalu guyyaa har'aatiin irreechaan waan nagaan nu gahiin jedha. Irreechi irree nuyyaa ta'u. Akkuma beekamu malkaan teetee waggaa waggaadhaanii guyyaa kana kabajama. Kanaan irreecha kana maatii koo wajjin haadha manaa koo ilma koo hangafa wajjin irreeffachuu deemuu kooti. Ganna gurraacha bahee Oromooni ganna gurraacha bahee booqaa birraa arguusaa ifatti bahuusaa agarsiisa. Irreessi kun immoo irree Oromooti, tokkummaa Oromooti, bareedina miidhaga Oromooti kanuma agarsiisa. Isinis bakka isin ga'e namni jedhanii jira. Ishee baga wajjinuu nu ga'e bilisummaa Irkoon jedhama. Ayyaana irreechaa har'a akkanatti fabee ayyaana kabajuu kiyya baay'ee gammachuun natti dhaga'ama. Namoota kana isaan itti fakkaatu ayyaana gaarii ayyaana dargaggoota irraa maatii kee wajjin jirtan dargaggoonni aadaa kana fa'aa akka itti fufsiisan gara fuulduraatti maal dhaamtatu? Amma aadaa kana dargaggoonni akka kiyyaa jiranii aadaa kana baruun isaanii dirqama. Kan beekan san dammoo aadaa ofii guddisuudhaan immoo akkanatti irreeffannoo kun amma akka argitanitti sirbaa dhufaa jiru. Kanaafuu baga isiniin ga'een jedhan. Waggaa kanaan baga nu ga'e hunda keenyaa'u amma dastaa kana baay'ee dasna jedha. Baranaan nu ga'e bara gereetiin nu haa ga'u ammas baay'ee dasna jedha kanarra galatuma.
Tolega nutis namoota biraas illee naasofsiisna malkaan hateete immoo seenaa akkamii qabu kan jedhu gara fuulduraatti qophii jiru wajjin hordofnee isin biraan geenya amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Safuu saba keenyaa daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaa fuuma masaan zaganne duudhaa Oromootaa qoranne safuu saba keenyaa daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaa fuuma masaan zaganne. Pelaafi hongeetu jokkoo dhagala. Egaa Baqqala hanga ammaatti magaalaa Buraayyuu irraa kaanee gara malkaa Ateeteetti kan nuti dhufaa turre hanga asitti immoo hanga dirree kanaatti wantoota jiru daawwattoota keenya biraan gahaa turreerra amma immoo uummanni Oromoo ayyaana malkaa Ateetee kanaaf gara kanatti dhufe as dirree kana irratti haala amma argaa jiru kanaan wal gaheetu gara malkaa kan inni deemu. Amma dirree naannoodhuma malkaa Ateetee asiin gara bitaa keenyatti jira. As immoo dirreetu jira. Uummanni malkaa Ateeteetti irreeffachuudhaaf gara kana dhufu jalqaba dirree kana irratti wal argaa. Akkuma argitu kallattii garaagaraatiin uummanni gara dirree kanaatti yaa'aa jira. Lakkoofsi uummataa illee baay'ee hedduudha. Ani kanaan dura malkaa Ateeteetti irreeffadheen beeku. Garuu gaafa yaannu malkaa Hora Arsadii taanee malkaa Ateetee namoonni baay'een kan irratti argaman fakkaata. Kallattii garaagaraatiin dhufu waan ta'eef as dirree kana irratti wal ga'aniitu kana booda immoo gara malkaa Ateeteetti deeme jechuudha. An kanaan dura bara 2005 gara kana dhufee ayyaana irreecha malkaa Ateetee kana laaleen ture. Hojiidhaaf dhufeen ture bara sana. Hanga kana lakkoofsi namaa hin turre. Waggaadhaa gara waggaatti lakkoofsi namaa akka dabalaa jirudha amma kan inni hubadhe. Sanarratti immoo uummanni Oromoo yeroo ammaa aadaansaa, seenaansaa, duudhaasaa guddifachuudhaaf gamaa gamana gama hundaan iyyuu. Kun maal nuti agarsiisa gaafa laaltu sabboonummaan uummata Oromoo iyyuu dabalaa akka jiru. Quuqamni isaan aadaa isaaniitiif qabu amma kallattii garaagaraatiin dargaggoota ilaalta, haadholiin agarta, manguddoota agarta. Waggaadhaa gara waggaatti malkaawwan garaagaraatti irreechi gaggeeffamaa jiru lakkoofsi uummataa dabalaa uummanni dammaqina irratti hirmaachaa akka jirudha. Kan hubachuu dandeenyu. Egaa irreechi akkuma beekamu kan Oromoon ganna dabarsee gara birraatti ba'uu isaatiin waaqa isaatti galateeffatudha. Birraan immoo kan yeroo baay'ee midhaan gahee asheetee bara yeroo quufaati jechuun hin danda'ama. Horiidhaaf illee margi sirriitti marga. Kanaaf birraan bara yeroo quufaati jechuun inni danda'ama uummata Oromoo biratti. Kanaaf quufni kun haaluma kanaan waggaa waggaa nuun aga'u jedhanii kan waaqa isaaniitti kadhatanidha. Kan ganna bahuu isaaniitiif immoo waaqa isaaniitti galateeffatan jechuudha. Egaa namoota kallattii garaagaraatti as dhufanii dirree kana irratti walitti argan dargaggoonni shubbisaa jiru booddee keenya shamarran akkasuma waan garaagaraa jira keessa seennee amma gara malkaa Ateeteetti sochiin jalqabamutti as waan jiru daawwattoota keenya biraan geenya daawwattoonni keenya amma xumura qophii keenyaatti wajjin akka turan irreecha malkaa Ateetee akka daawwatan irreechi immoo irreecha milkii irreecha badhaadhinaa akka ta'uuf gamanuma nawwi.
Omisha ebo, kuvenja Ada kamna, mole hemo, ada buddha, mole hemo, abi horomo, mole hemo, ke pata, mole hemo, ebo sara muka, tatae muka, nyane tokosu, ebo sara muka, tatae muka, yogoni tokosu. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan televezyiinii OBS qophiin immoo ayyaana irreechaa malkaa Ateeteetti as magaalaa Burraayyuutti irreeffatamaa jirudha. Tokko lamaan isin biraan gahaa jirra. Amma immoo as na biratti kan argitan Oromoota qofa otoo hin ta'iin sabaaf sablammoota bakka garaagaraati dhufanii as uummata Oromoo wajjin ayyaana irreechaa irreeffataa jiranii isaan wajjin turtii goonaa ammas waliin turaa isiniin jenna. እስቲ ስሞትንና ከየት እንደመጡ ንገሩኝ። ስሜ አቶ ኢያሱ እንኮባላለሁኝ። የተወለድኩበት በጋሞ ጎፋ ዞን በጨንቻ ወረዳ ውስጥ ኤዞ ገበሬ ቀበሌ ማህበር ውስጥ ነው የተወለድኩት። የኢሬቻ በዓል በየዓመቱ ስለሚከበር ሁልጊዜ መጥቼ እዚህ ተካፋይ በመሆኔ ዛሬ ደግሞ ደስ ብሎኝ የአገር በዓል የጋሞ ድንጉዛ ልብስ ለብሼ ወደዚህ መምጣት ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት። እስቲ ምን ኢሬቻ ምንድነው? ለምንድን ነው የመጡት? ኢሬቻ የአገር ክብር ነው፣ የአገር እድገት ነው፣ የአገር አልንታ ነው። በቃ ባህል ነው፣ የአገር ባህል ነው፣ የትውልድ ባህል ከጥንት ከቅድመ አያቶች ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያው ወደር የሌለበት ማውሰን ስለማይችል ያንን ለትውልድ ስለሚተላለፍ ሁሉ ጊዜ ደስ ይለኛል። በዛ ነው። ጋሞ ጎፋ አካባቢ እንደዚህ አይነት ይሄን የሚመስል ባህል አለ አለ። ያው ጋሞ ጎፋ ዶርቦ አካባቢ በጨንቻ ወረዳ ኤዞ ዶርቦ አካባቢ በየዓመቱ ባሉ በየመስቀሉ እንደዚህ በፈረስ ደሞ በበቅሎ ህዝቡ እንደዚህ ተሰብስቦ በአንድነት ዳመራ ያበራ እንደ ኢሬቻ መስከረም ከመስከረም 1 ጀምሮ እስከ መስከረም 22 ድረስ እስከ መስከረም 21 ድረስ እንደዚህ ክብር አለ፣ ይከበራል፣ እናከብራለን። ሁላችን በቃ ያው በየሀገሩ እንደዚህ አይነት በዓል ስላለ በሀገራችን ስላየን ይሄን ደግሞ እንደ ሀገር ቤት መስሎን ደስ ብሎን ነው የመጣነው። እኔም አመሰግናለሁ እድል ስለሰጠኝ። ያው ከጓደኛዬ ጋር ባሉን ለማክበር ነው የመጣው። ያው ባሉ በጣም ደስ ይለናል። በጣም ከዚህ በፊት ሁለቴ መጥቻለሁ፣ ከዛሬ ጋር ሶስቴ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ። አመሰግናለሁ። ስሜ ያው እድል ሸቶ ባለው ያው የተወለድኩት በጋሞ ጎፋ ዞን ጨንቻ ወረዳ ማሾ ኖቱ ማለት ጎጡ ዳምቦ ይባላል እና ከዚህ በፊት ወደዚህ መጥቼ አላውቅም። ዘንድሮ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት እና በትምህርት ምክንያት ነው የመጣሁት እና በጣም ደስ ብሎኝ ከነሱ ኢሬቻ በዓል ከዚህ በፊት እዚህ ጋር መጥቼ አላየሁትም። እዛ ክፍለ ሀገር ነው የኛ በዓልና የናንተ ደመቅ ይላል ከኛ ትንሽ ደመቅ ስለሚባል በቃ ከነሱ ጋር አብሬ እስቲ ሄጄ ያለው ብዬ መጣሁት። አመሰግናለሁ። እሺ አሜን። መልካም ሜጀል ቀባ መቃ ከሰን ኑቲማ ኦቦቶሊ ኤግዶን ጀደማ malkaan Ateeteedha. Durri abbootiin keenyatti irreeffatoo ture. Waggaa 29 addaan citee ture. Waggaa 29 erga addaan citee asii bara 2000 bara barkumeedha jechuudha. An adda godhu immoo bara barkumeeti. Calqaba mootummaa bulchiisa magaalaa gaafate uummanni bulchiinni magaalaa immoo deebi'ee Oromiyaa gaafate. Oromiyaan akka irreechi kun itti fufu godhe bakka ayyama kennee jechuudha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya egaa irreechi malkaa Ateetee bifa ho'aa ta'een as magaalaa Burraayyuutti kabajamuu isaatti fufee jira. Akkuma sila isinitti himne egaa haadholiin, haati siinqee, abbootiin gadaa, manguddoonni akkuma duuba keenyatti argaa jiran as dirree kanatti wal arganii amma mareeyoo jecha faarfachaa jiru. Egaa amma uummanni uffata aadaatiin bareedee miidhagee duuba keenyatti arginu kun kan inni dhaabbateef gara malkaa Ateeteetti imaluu fi mareeyoo jecha amma kun qophaa'aniiru. Egaa akkuma beekamu ayyaanni irreechaa kun akkam miidhagaa akka ta'e uummanni hedduun asitti argamuunsaa
uummata Oromootiif immoo mallattoo tokkummaa fi eenyummaa isaa kan ibsu ta'uusaa akka kanaan agarsiisaa jiru jechuudha. Silallee akka daawwattoota keenya daawwachiisne dargaggoonni garee kallattii garaagaraatiin wal qoodanii sirba aadaa garaagaraa sirbaatti turanii asitti. Amma immoo haadholiin booddee keenya maree hojjechaa jiru. Kanatti aansuudhaan sirni jiru gara malkaatti adeemuudha. Kanaaf nutis kana hordofnee daawwattoota keenya biraan geenya irreechi malkaa teeteellee malkaan teetee seenaa akkamii qaba. Oromoo eenyu duraan asitti irreeffataa kan ture waan jedhu waan garaagaraa daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti ammas irreecha malkaa teetee daawwachaa nu wajjin akka turtan isin affeerra. Turtii gaarii, ayyaana gaarii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas irreechi malkaa ateetee as magaalaa Burraayyuutti irreeffatamu itti fufee jira. Sila haadholiitu dura deemee maree hojjechaa abbootii gadaa dura deemanii maree hojjechaa faaruu faarfachaa isaan gara malkaa ateeteetti deemaa jiru. Amma immoo akka booddee keenyatti argan abbootiin gadaa manguddoonni gabbisayyoo hojjechaa gara malkaa ateeteetti imalaa jiru. Sirriidha amma dargaggoonnis gara boodaa keenyatti kan jiran baay'inaan dhiirota abbootii gadaa booda immoo dargaggootaa fi dhiirota hedduudha kan jiranu gabbisayyoo jechaatu kan isaan deemaa jiranu amma gara malkaattis dhiyaataa waan jiru natti fakkaata. Gara malkaatti siqaa jira. Egaa akkuma beekamu irreecha irratti faaruu gosa garaagaraa jira. Warri ayyaantonni kan faarfatanii jiru abbootiin gadaa kan faarfatan dargaggoonni isayyuu tokko tokkoon daawwattoota keenya biraan hin geenye jechuudha. Ammas waliin haa turan. Haa ta'u. Safuu saba keenyaa harkatti barjiidhaa qabanne uumaa buuma masaan sagale duudhaa Oromootaa qoranne safuu saba keenyaa harkatti barjiidhaa qabanne uumaa buuma masaan sagale. Pelaafi hongeetu jokkoo dhagala gadaafi jifuun keenya nu okkala kan biqilee daraaree firii godhata kan maseene ulfaa'ee tilmoo argata dhuguu waggaanii dharraadha ayyaana odhubbee waggaanii sissinniidha ayyaana dhuguu waggaanii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan irreecha malkaa ateetee as magaalaa Burraayyuutti irreeffatamaa jirudha. Akkuma sila kaasne dirree irratti kan abbootiin gadaa haadholiin siinqee jiraattonni uummanni ayyaana kana kabajuudhaaf dhufan dirree irratti wal ga'aniitu gara malkaatti garana kan dhufani. Amma immoo nuti kan argamnu malkaa ateetee bira geenye malkaa biratti argamna.
sirriidha amma bakka malkaa geenyeerraa uummannis hedduminaan akkuma mul'atu booda keenyatti mul'atu kuno manni kumaatamaan lakkaa'amu booddee keenyatti argama amma bakka malkaa geenyeerra amma sagantaa irreeffannaa qofa tafee jechuudha. Abbootiin gadaallee dhufaa jiru haadholiin siinqee akkasumas namoonni immoo baay'inni namoota dargaggoonni gartuu garaagaraatiin wal qoodanii bakka garaagaraatti sirboota garaagaraa agarsiisaa jiru. Abbootiin gadaa gara malkaatti as adeemaa jiru kanallee irreeffannaa hordofnee daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a xumura qophii keenyaatti. Ammas nu waliin tura jechuudha. Biyya nagaa haa taatu, biyya quufaa haa taatu, biyyi nageenya taana kinoo wal geenyee malkaa irreeffannee waaqni malkaa keenya nagaa haa godhu, waaqni ilmoo teenya nagaa haa godhu, ibree teenya naa haa godhu, yaadni keenya haa jiraatu, hundumtuu haa taadhomu, namni makiinaadhaan dhufirree nagaan nu haa galu, jechummaa nama dhufirree nagaan nu haa galu, biyya nagaa itti haa galan, kolaan isaan fidarree nagaan haa galu, akka nu jennee waaqni haa jedhu. Kaffeettumaa haa jedhu, waaqni seeraa haa jedhu, waaqni bokkuu haa jedhu, waaqni kallachaa haa jedhu, nu jennee waaqni taaguutu, leellee bilti roobaa gabbina. Ayyee hawaaq waaqa uumamaa sagaltama gabraa sagalan booranaa ciichoo gurraatti waaqa gurraacha garaa garbaa eemmoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa warra weellitu qabu. Ajjeestu gumaan baastu cabsituu akkasamtu yaa rabbi an nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi yaa rabbi hoggaa walitti nu fidde yaa rabbi hoggaa arraatiin nu ga'i biyya tana biyya nagaa godhi malkaa nagaa godhi tulluu nagaa godhi ummata kana nagaa godhi nagaan baanee ummanni kun nagaan mana isaatitti haa galu amni bame yaa maaramu an horii rakkate horii haa argatu an karraan rakkate karri isaa nagaa ta'u an ijoolleen rakkate ijoollee haa kennuuf Waanni akkanumatti wal bira oolchee nu haa bulchu. Biitti tuni biyya roobaa haa taatu. Rooba nagaa nu haa roobu. Rooba ijaa rooba garaa nu haa lagu. Birraan kun birraa nagaa nu haa ta'u. Kunoo nagaa walitti dhufnee aadaa keenya guddisnee aadaan keenya nu haa guddatu. Aadaa keenya nu haa guddatu. Tokkummaan keenya nu haa cimu. Oromoon tokko haa ta'u. Warra lagaa wal qooduu oduun ta'e warra tokkummaadhaan akaakilee abaabilee keenya san darru nu haa godhu. Wal mararru nu haa godhu. Biyya nagaa nu haa godhu. Kunoo midhaan ala jiru kanarree nagaan gootaraatti nu haa galchu. Nagaan nu haa sooru. Soorratu nurraa qabu. Gadaan roobaa nagaa biitti kuufaa gabbi. Waaqni malkaa ateetee nu haa dhaga'u. Waaqni tulluu ijoollee waaqaa lamaaf sadi sanii ol kumaatama taane argamne nu hedduutti haa argamu. Nu fuuldura deemee nu haa qajeelchu. Baddii dhaabbatee nu haa eegu. Duubanillee nu haa eegu. Diina keenya nurra haa deebisu. Oromoo wanna qabdu hunda rabbi haa godhuuf. Xixiqqaan keenya nu haa guddatu. Dhiigan keenya nu haa bulu. Maanguddoon keenya nu haa eebbisu. Eebbi maanguddoo eebbi abbootii gadaa haphee ta'e nutti haa qabatu. Allaaduu bishaan keessaa nu haa godhu. Adaamii taanee akka aannan nu haa godhu. Anani wallaal waaqayyooti itti haa guutu. Harkatti barjiidhaa qabanne maamuma masaan saganne duudhaa Oromootaa qoranne safuu saba keenya harkatti barjiidhaa qabanne maamuma masaan saganne. Relaafi hongeetu tokko dhagala. Kadapi jibukeenya nu okkala. Kan biqile daraaree firii godhata. Amma seene ulfaa'eetiin moo argata. Lubbuu waggaanii dharraadha fayyaa. Lubbuu waggaanii sirsinii fayyaa. Lubbuu waggaanii garaa. Jalaa baanu. Harkatti barjiidhaa qabanne uumaa masaan saganne duudhaa
qoranne safuu saba keenya nagaa harkatti barjiidhaa qabanne uumaa buuma masaan sagal beelaa fi hongeetu jokkoo dhagala gadaa fi jifuun keenya nu okkala kan biqilee daraaree firii godhata kan maseene ulfaa'ee tilmoo argata lubbuu waggaanii dharraadha ayyaana lubbuu waggaanii sinsinniidha ayyaana lubbuu waggaanii Tole kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii OBS daawwachaa jirtu irreecha malkaa teetees magaalaa Burraayyuutti irreeffatamaa jiru tokko lama jennee jalqabarraa isin biraan geenyee jirra amma immoo malkaatti irreeffannee ol deebinee jirra of biratti abbaa gadaa obbo Bayyana Sanbatoo qabannee jirra waa'ee malkaa teetee isaanirraa waan xiqqoo odeeffannaa nu waliin turaa isiniin jenna. Bagattiin isin gane irreecha akkam ture? Baga wajjiniin nu ga'e abbaan gadaa tokko obboon jedhamu abbaa gadaa jedhama. Kanaafuu uummanni Oromoo uffalaa jennaa akka barattaniif ijoollee teenya isinii. Kanaafuu malkaan teetee bara dura dhufnu hin jiru xiqqaadha namni. Waajjiruma gadaa Tuulamaatitu deebise nu yeroo gadaa roobalee sanii hin jirra nus hojjumaan hojjanna. Kanaafuu amma oggaadhaan uummanni kun waa'ee aadaa isaa baree waa'ee seenaa isaa baree ittuma baay'achaa dhufa. Amma barri gaddaarraa malkaan teetee uummanni as jiru ugaan jedhanii miliyoona jechaadha. Miliyoonani duraan kumaatama amma miliyoonani. Kanaafuu malkaan teetee bara baraan guddachaa jirti. Bara baraan aadaa ofii uummanni keenya beekaa jira. Yuuniskootti irreecha fi gadaan galmaa'uudhaaf karaarra jira. Kanaafuu baay'ee das nu jedhan jedhaani akka abbaa gadaatitti. Seenaa maalii qabame irreechi malkaa teetee kun maaliif malkaa teetee moo jedhame laata? Malkaan ateetee an jedhan kuni Oromoon duru ateetee yoo jedha haadha siiqqee jechaadha. Dubartiin haadha siiqqee qabdi. Kanaafuu ateetii yoo ta'e dubartiin faarfatta. Durii bakkeen malkaa kun malkaa dubartii jechaadhaan aadaa addaa qabdi. Kanaafuu Oromoon dubartiidhaaf irree mirga eega jechaadha. Oo dubartiidhaaf mirga eegu haadha ateetee an jedhamtu malkaa kanarra jirti. Malkaa dubartiin dhaqxee tootti irreeffattu jechaadha. Dirree keechuma jira. Kanaafuu malkaan kun an ateetee haadha ateeteeti jechaadha. Kanaaf odaa nabeetii asii hin jiru. Asii immoo Burraayyuun yaa akkuma beektan odaa nabee Tuulama jala jira. Kanaafuu malkaa akkuma horre arsadii malkooleen jiru kan asittis Oromoon malkaa haadha ateetee hin qaba jechaadha. As keessatti kana jechaadha hiikni isaa. Haa ta'u amma malkaa garaagaraa irratti irreechi baay'ee cimaa jira. Gara fuulduraatti illee malkaa hafan jabeessuu ayyaanni kun akka sirriitti cimuuf ergaan sin. Nu amma ani ergaa keenya dabarsinu uummanni Oromoo tanaan dura waggaa dhibbaa ol aadaan isaa harkaa dadhabee jira malee hin badne badeechuu hin dandeenye oduu badde har'a dhufnu. Han dadhabe kana uummanni keenya malkaa isaatitti adbaarii isaatitti bakka ba'utti dirree isaatitti deeffachuu sarreera. Aadaa isaa kana kunuunsuu sarreera. Aadaa isaa kana jabeessuu sarreera. Eenyummaa jechuun nama aadaa qabu. Nama jechuun nama aadaa qabu. Akaakilee abaabileen isaa kun immoo malkaa isaa tulluu isaa kabachiisee waan eegeef malkoolee jiru ardoolee jilaa jiru hundaa Oromoon kabachiisuu daangaa isaa eeguu sarreera. Daangaan akka hin tuqamne eeguu sarreera. Daangaan isaa mootii jedhee ta'u beeksisuu sarreera. Kanarraa maaltu eegama? Manguddoota naannoo san jiru. Ijoolleen ammaa beekuu hin dandeessu. Ijoolleen beekuu hin dandeessu. Manguddoota aadaa beektu san bakkeen kun bakka aadaati. Bakkeen kun bakka kana jedhanii waan kana lafa godhanii dabarsuu isaanirra malee sodaachuu isaanirra mootummaanirra ugaan jedhanii jabaadhaa nu isin cinaan jedhanii waadaa nu seenanii jiranii barana daangaa bakka abboo jilaa Booranaa haa ta'u Gujii haa ta'u Tuulamaa haa ta'u Maccaa haa ta'u Harargee haa ta'u daangaan hin daangeffama bakka sanitti waan gaarii hojjetamaa jiran jedha. An biraa maa'in nammaan ergaa dabarsanii yeroo hundaa abbaa gadaa jedhanii xuccuu uffatanii waan deebisan kun immoo aadaa keenya balleessa. Seenaa keenyarree balleessa. Hunduu paappaasii yoo ta'e hunduu sheeka yoo ta'e masgiinni irreen bareedu. Beeta kiristaan irreen bareedu. Sirni gadaasis immoo waggaa 8 walirraa fuudha. Waggaa 8 walirraa fuudhu kan immoo
sirni gadaa san yeroo isaa eeggatee abbaa gadaa dabarsa. Hojii la godaan. Boorana keessa Gujii keessa Tuulama keessa Macca keessas itoo uummanna keessas hin jira. Karrayyuu keessas hin jira. Kanaafuu abbootii gadaa hin taane abbaa gadaa jedhanii bokkuu qabatanii huccuu uffatanii olii gad deemanii maqaa keenya balleessan kana balaaleffannu. Miseensi kee maal jedhanii qorachuu sarra'e. Isinirree OBS'n kun waan baga nagaan nuuf fide jaalala qabna waan jedhanii jaalala qabna isinirraayi. Yeroo hunda ijoolleen teenyarree waanuma isin hordofti hin bananna. Maaliif bashannanaa waan nu bashannansiisan waa'ee aadaa keenyaa waan gootaniif kana barbaannanu horaa bulaa nagaa ta'a bara barri kun nagaa isinii haa ta'u egererree walitti deebine hani waliin qabanyuu nu haa ta'u boonsaa hundummoo hallaaltaan OBS laaluu isinirra jira OBS'n bashannana nuu fida OBS'n guddina nuu fida jabaadhaan jedhaan horaa bulaa. kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo irreecha malkaa ta'etti deebi'aa jirra nu booddeetti misirroota kan jirani misirroota kana wajjin turtii taasisna taaddee bagattiin si ga'e ameen walumaanuu uummata Oromoo wajjin itti nu ga'e irreecha irratti hojjechaa jirtamee maal si dhaga'ama ani jalqabumarrayyuu aadaa uummata Oromoo kana jaladha deemsitti immoo irreecha kana gubbaarratti carraa kana argadheetu guyyaa kana rabbiin sagantaa kana naga'u isaatti guddiseen rabbiin gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Tole bagatti si ga'e. Maaltu sitti dhaga'ama irreecha irratti calaqee raawwachuu keeti? Gaarii natti dhaga'ama. Cidha gaarii milkaa. Egaa daawwattoota keenya qophii ayyaana irreechaa malkaa ateeteetti kabajamaa ture hanga ammaatti daawwattoota keenya biraan ga'uun keenya ni beekama. Amma immoo dudduuba keenyatti dargaggoonni uffata aadaadhaan miidhaganii sirba aadaa naannoo isaanii sirbaatti kan isaan argamanii. Irreeffatanii malkaa ateeteetti irreeffatanii ol deebi'aa jiru. Meeshaa wajjin immoo turtii goona. Gaaffilee tokko gaafanneeni akkam ture waan jedhu daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Bagattiin isin ga'e. Irreecha akkam ture? Namatti tola baay'ee gaariidha. Ayyaanichi bifa bareedaadhaan kabajaara. Baay'ee namatti tola haala gaariidhaan dabarsaa jirra. Aadaa keenya hundumtuu achitti argamee haala gaariidhaan dabarsaa jirra. Baay'ee namatti tolee jira. Wanni haaromni aadaa garaagaraa agarree jirra. Godinoota garaagaraatirra kan dhufe aadaa uffata. Aadaa taphaa waan namatti toluudha kitaabolee garaagaraatti arganneerra wanta duraan argannee jirra galatooma. Wanti jarramni tokko uummatni Oromoo aadaa bal'aa akkasii qabaatee akkas walitti qabamee aadaa isaa haala kanaan ibsachuu kun baay'een gammada. Oromoon akkuma kanatti jiraachuu isaayyuu baay'ee naan ajaa'iba. Baay'ee gaariidha. Wanta adda addaa argineera.
Baay'ee namatti tola ayyaana gaariidhaan jira. Baay'ee gaarii gabaabaadhumatti ni bareeda. Baay'ee natti toleera. Aadaan Oromoo yoomiyyuu akkasitti bal'aadha jedhee waan hin yaadneef ammoo gatiin ija kootiin argee fi baay'ee gammadee natti tolee jira. Ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya ayyaana Irreechaa as malkaateetee magaalaa Burraayyuutti irreeffatamaa jiru simbiraan gahaa jirra. Amma immoo keessummaa tokkoon of biraa qaba weellisaa Abdii Nuuressaa. Mee Abdii Irreecha akkam ture? Irreechi baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Yeroo meeqaffaaf immoo irreeffatte akkanatti Oromiyaa keessatti? Kun yeroo egaa kan Bishooftuu yoo lakkoofne yeroo lammaffaa kooti. Asiis yeroo calqabaa kooti har'a hin dhufu Irreechas kan Bishooftuudha yeroo calqabaaf hin dhufe. So walumaa galatti yeroo lammaffaa irreeffachuu kooti jechuudha. Mee maaltu dhaga'ama Oromoon akkasitti bahee aadaa isaatiif gaafa uffata aadaa uffatee dhimma dargaggoonni akkasitti gaafa ba'an maaltu dhaga'ama? Egaa dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'eetu namatti dhagahama. Wanti kun baay'ee kan onnee nama keessa seenee nama onnachiisudha. Namni akkasitti dargaggeessi jaarsi jaartiin shamarreen akkasitti bahanii aadaa isaanii agarsiisuun kun itti fufuu qaba. Tokkummaa uummata Oromoollee baay'ee kan cimsuu fi fuuldura keenya baay'ee kan ifa godhuudha jedheen yaada. Kan barana hanqatellee akka barana dhufee asitti wal agarru abdii guddaan qaba. Warra barana kan baree garee nu haa godhu hunda keenya baga nu ga'een jedha. Safuu saba keenyaa dhagaye. Harkatti barjiidhaa qabanne. Uumaaf uumama isaan saganne. Duudhaa Oromootaa qoranne. Safuu saba keenyaa dhagaye. Harkatti barjiidhaa qabanne. Uumaaf uumama isaan saganne. Kabajamtoota daawwattoota keenya Irreecha malkaateetii as magaalaa Burraayyuutti irreeffatamaa jiru simbiraan gahaa jirra. Akkuma sila agartan malkaateetti irreeffanneerra haadholiin siinqee dursanii abbootiin gadaa taananii akkasumas dargaggoonni sirboo garaagaraatiin malkaateetii buunee irreeffannee amma deebine. Egaa amma gara bakka waltajjiitti deebineerra jechuudha. Sirni irreeffannaa laga ture yookiin malkaa ture maal akka fakkaatu agarsiisneerra. Keessattuu baay'ina namaatiin namuu wal keessa badee achitti sila wantoota tokko daawwattoota keenya biraa kan keenya nuyyuu wal arguu hin dandeenye. Keessatti waltajjiitti deebinee jirra. Agarsiisa fardeenii sirba waan garaagaraatu jira. Daawwattoota keenya gara waltajjiitti deebisnee waltajjii booda immoo keessummoota garaagaraa qabannee dhufnani. Sirriidha. Hanga asitti immoo daawwattoonni keenya ammas televezyiinii OBS daawwadhaa jennaan. Aadaan Hussein amma gosaa gaafa ateetee ture seenaa rooboosa darbee maraacha ture aadaan keenya qabeen ammayyu rakkootiin aadaan keenya aadaan Hussein amma gosaa gaafa bulchootu irreecha guddaa gaaddii sakee duranaa keessi waan rooboosa kennaa fi guddaa aadaan keenya qabeen oromiyaa. Uummanni Oromoo aadaa boonsaa qabu keessaa irreessa. Irreessi kun irreessa malkaa, irreessa tulluu jedhanii amma irreessi malkaa fulbaana keessa kabajamaa. Akkasumas amma ji'a tokko amma lafti hin qoorre ilma kabajamoomaa dhoorgaan qabu. Kanaafuu amma calqabaan irreessa malkaa calqabnee amma yeroo ammaa kana biyya Oromiyaa keessatti bakka baay'eetti kabajamaa jira. Har'a warri Arsadii eega kabajamee warra Arsadiitiin ittaanee malkaa Ateeteeti akkasumas malkaa Qoffee jira dugda beessa caffee tumaati har'aan kabajamu jechaadha. Kaleecha Awaash malkaa Awaashirra oollee uummanni
baay'ee ofitti amboonee fi aadaan isaa eega deebi'ee waan gaarii irra jechaadha. Kanaafuu aadaa ofii jabduudhaan namni aadaa hin qabne eenyummaa hin qabnu namni keenya. Aadaa jechuun fayaa aadaa qorxii kallacha caaccuu samaree waan aadaa uummanni Oromoo qabu kabajuu sinirra jira. Teessisuun namarra jira. Bara baraan nagaa isinaa godhu egererree nagaan isinaa fidu nurree nagaa godhu gadaatti bulaa gadadoo nurraa lagu biyya nagaatti galaa horaa bulaa. Bakka ayyaana har'a kabaju kana malkaa ta'etti irreecha malkaa ta'eetiin nagaan isin ga'e warra as qaqqabuu dadhabee dhukkubaanis haa ta'u karaa adda addaatiin bakka jiranitti uummata keenya hundaaf nagaa haa ta'u. Irreechaan jedhu kuni hubachuu qabna araara nagaa. Egaa uummanni Oromoo yoo irreecha kabaju araarri waaqa biratti ulfaataa olaanaa kan kabajamu kan jaalatamu ta'u dhala isaatiifis yoo dabarsu namni waliin hin araaramne waaqa biratti araaran argatu. Namni ofiinis hin araarama waaqanis hin araarama. Kanaafuu irreecha jechuun araara nagaa jaalala akkasumaan faaya miidhagina. Waa'ee calleetis kaasanii abbaan gadaa namoonni callee gubaa jedhu nuti dura callee waaqeffannaayi. Calleen waaqayi miti. Uummanni Oromoo waaqa fi dooqa adda baasee beeka. Callee miidhagina faaya. Karaa biraatiin immoo hambara